Qoba. Yuunivarsiitii miti dooktara taatee bakka haala jireenyaatu si godhee biyyatti akkas turtee biyya namaa bikkisan dheeyte immoo haala saniin hojjechuu hin dandeenye hojuma harkatti hojjettaa jechuudha. Saniifuu hojiin hojiidha. Gaafiin qabaaf maakii. Okay. Waan biyya kiyyatti baradheen barsiisummaa bakkaan itti baradheetti yuunivarsiitii sun keessa barsiisummaa hojjechuun ture. Achirraa immoo ministeera jaalaa ta'een hojjechuu ture jetteemi keessa seenee. Okay. Eega biyya teenya irraa deemtee biyya ambaa kana dhufte barnoonni kee inni biyyaa sun Ameerikaa keessatti dalaguu dideemu maaliif qansiraa hojjechuun si barbaachise? Gaaffii bareedaa gaafatte. Barnoota biyya keenyatti tu dooktarii taate iyyuu biyya kanatti dhufte dooktarii hin taatu. Yoo xiqqaate barnoota sana waan biyyatti baratte sana evaluate gootee barnoonni sana koorsii siyaafan deebitee barachuun sirra jiraata. Ati immoo namni biyya kana gaafa dhufu abbaa qaba, haadha qaba, obbolaa qaba, maatii qaba. Biyyatti dhiistee dhufte jara sana mositu jiraachisaa. Barumsaan baradha yoo jette jarri sun jara sanaaf laadii ergii qopheessite booddee qabirii qopheessanii booddeetu isaan qarqara qabirii ta'anii an barumsaan baradha jechuu keeti ka. Na argattee taasii deebiira deebiin koo. Waan inni jedhu baadha baay'ee illee nama akkasiin hin beeka. Nama jechuun biyyatti hojiin isaa barnoota guddaa qabu achitti inni hin beeka dhugaa isaati baroon inni jechuu jiru. Garuu hojiin hojiidha waan ta'eef rakkoon qabu. Wanni baruu ilaali maakii nama hedduu barnootaan biyyarraa baha. Barnoonni biyya keenyaa kuni akka inni faayidaa hin qabne agarsiisa wanni kuni. Sigalee kan doktora biyya keessatti ture hoggaa biyya alaa dhaqee akkamiin inni kana qansiraa hojjeta. Barsiisaan akkas ministeeronni warri gurguddee fi injii biyya keessatti muuduu qabu kun hundi gaafa biyyaan baadhaqa yoo ga'een barnoota isaanii san sadarkaa biyya keessaa sun isaanii kannuu hin dandeenye barnoonni biyya keenyaa kufaa ta'uu agarsiisaa jechuudha. Sigalee akkasii miiree obboleessa kee. Kuni ani maaliif akkamittiin akkati kana haasofte hin beeku malee kuni it depend that country policy. Kuni poolisiin barnoota biyya Itoophiyaa keessa jiruu fi biyya Ameerikaa jiru tokko yoo jette fardaaf lafa inni kun waliin beeku. Namni biyya Itoophiyaatii dhufe hojii gaarii jiru sadarkaa gaariirra jiru biyya Ameerikaa dhufe hojii hojjechuu danda'a yookaan barachuu danda'a. Yoo baratte immoo sadarkaa kamirra gahuu dandeessa. Garuu ani waa tokko sitti meera. Biyya Itoophiyaatii dooktarii turtee dhuftee akka achi dhufteen daayirektii dabartee dooktarii ta'uu hin dandeessu. Kana jala muree sitti hima. Barattee Naagaleera galatu. Ati Itoophiyaa irraa Ameerikaan akka irra wayyaa taate beekteetu Itoophiyaa Ameerikaa deemtee miti. Itoophiyaa irraa Ameerikaan akka irra wayyaa taate beekteetu Ameerikaa sanuu deemtee miti Itoophiyaa dhiistee. Isilleen deemuu qabduree biyya baqaa keessaa. Dhagay bareeduuti yaa oobsi ati siin galle dhuma si dura dubbatu turre cinaarra dhufte waan ta'eefu siin galle. Maaltu jira sitti fakkaate? Dhagay wanni ati jette dhugaadha wanni inni jee dubbadhu. Maaltu jira sitti fakkaate? Just dur expectationiin koo akka amma nama argu kana natti hin fakkaatu. Jechuun to be honest levelii gaarii marran jiran ture. Jechuun haala nama kee jiru kana jibbuu koo miti tuffachuu koo miti. Indeer wal tasmammaanee ma jiraachaa jirra walii galleerra iyyuu amma garuu nama biraatiif ani akka barnoota kan ta'u dur gaafa biyya teenya Ameerikaa yeroo jedhan Ameerikaa gaafa jedhan hawaasi keenya persentii 100 keessaa persentiin 90 har'ayyuu yeroo namni tokko biyyuma Ameerikaa jedhamurra miilumti isaa hojjetu malee manni akka kennamuufitti makiinaan akka kennamuufitti birri immoo muka wayii jala waa haafaniitu irratti gadi waan harca'uuf se'anii tilmaamu. Indazii adda dubbinichi garuu akkas miti. Gana mana kiraa fudhachuuf iyyuu waasii barbaaddatta nama waasii sii ta'u yookaan nama sii farramu kophee nama sii godhu barbaadda. Makiinaa bitachuu immoo dhiisi yoo birrii qabaattee bitatta hin qabdu taanaan immoo kaardii wayii tokko namni inti gaafa namni haaraa si argu kaardii wayii tokko bitee sii kenna baasiiti baasiitti rarra'aa ooltu jireenya kee. Amma gaafa of dandeesse miila lamaan dhaabbattu. Birrii amma jennu immoo
lakkaa'anii sitti kennu birrii biyya kana hojii hojjettu koo yoo torbaniin yookaan torbanitti doolaara 500 argatte yoo ta'e mootummaan doolaara 500 akka inni harka keerra jiru beeka. Inni akka biyya Itoophiyaa harka kee bitaa keessa dhuffattee harka keessa mirgaa keessa mul'istu hin jiru. Isa kan maallaqa akkasii babaasee poost godhe tokko si. Yoomisa? Isa mana bira tokko gisee waa'ee maallaqa dubbattu argite isaa miti isa. No, ana miti. Si miti mi? Anyways, namni gara biyya biraati, gara biyya Ameerikaa dhufuu barbaadu. Kanaadaas ta'u Ameerikaas haa ta'u garaagarummaa baay'ee hin qaban. Garaagarummaa qabu Kanaadaa fi Ameerikaan tokko miti garuu biyya kamiinuu namni dhaquudhaaf karoora qabu namni biyya jiru baay'ee biyya kanaa sirriitti beekuu qaba. Biyya kana dhufte dafqite isa matsaafa qulqulluura yookaan immoo isa quddus quraanii irra jiru dafqa fuula keetii nyaadhu inni jedhamu biyya kana jira. Amma biyya Itoophiyaatti koo maakuudhaa fi yoonessa namni waa walitti fide gidduuti. Amma maakuu waa bituu barbaadde yoo ta'e inni tokko moo gurgurata ta'e maakuuf namicha sana walitti bitee birrii maakuun hin beekne namichi hin beekne maakuurraa koomishinii argata namicharraa koomishinii argata biyya Itoophiyaatti. Biyya kana garuu waan akkasii hin jiru. Wanti akka kanaan jiru yoo sa'aatiitti birrii 10 yoo sa'aatiitti doolaara 20 argata ta'e sa'aatii tokko akkasitti dafqitee gadi taa'uun hin jiru. Kaameraan mataa keerra jira, supervaayizariin jira, tiim liidariin jira, si wajjin hin hojjetu si eega kun hundumtuutu ija baasanii si eeganii itti dafqiteetu birritti argata. Garuu biyya keenyatti jooriin utuun dafqin silkii duwwaa fuutee abaluu kana barbaada mana qabdaa. Xaafii kuntaala manaa qabdaa, ishi damma keeshaa manaa qabdaa, baala mana qabdaa abaluu barbaada. Ishi birrii manaa sii ta'a naa ta'a. Gidduutiiti atuma laafatammaa haasofnu birrii miliyoona hojjeta biyya keenyatti. Biyya kana garuu waan akkasii hin jiru. Garuu immoo biyyi kun nagaa qabaa waastannaa qabdaa jireenya keetiif fayyaa keetiif murteessaadha waan gaarii nyaattaa waan gaarii rarraftaa iddoo gaarii ooltaa qilleensa gaarii abbuqqachaa ooltaa You got me what I'm saying? No battita? Yeah, of course. Yoo kana hundumaa nan danda'a jette immoo gani rabbiin danda'a qoosiifa godhu. Maaltu jira ni beektaa? Anilleen dhugaa dubbachuudhaaf gaafan biyya jiru Ameerikaa kan argisiisan bakka maallaqa qofa nutti fakkaata. Garuu warri biyyarraa bee eega namni tokko Itoophiyaarraa miila tarkaanfannaan Ameerikaanis Kaanaadaanis Asturaaliyanis deemuu baanullee bakka maal akka ta'an nu balasii galee. Anamma saayiboota hedduu waan achi qabu waan hunda ni beeka waan jiru biyya sanii maal akka ta'e. Garuu namoota hin himneefaatu jira. Baay'ee namoota akkanatti akka keetii kanatti hin himneetu jiru. Bakka nama bakka jireenyi isaa bireedaa maal jaanii haasawaa isaaniitiin namoota bakka waan dalaganii hin himneefaatu jira. Namoota akkasiisan faatutu namoota hedduu burjaajeessa si galee. Malee dhugaadha onni ati jette. Yeah, thank you so much. Waan isa guddaaniiti. Ani ammani yeroo baay'ee wanta ni taa'ee yaadu just namni keenya hubannaa biyya kanaa qabaa'oo. Indee anama fakkeenyaaf gaafamani jalqaba biyyaatiin bahee erga biyyaa bahee waggaa 3 fi iddoon ammas hin jiru biiroo wucci guddaa ministeerii keessaa iddoo waggaa 3 biyyaa bahee iddoo biraan hojjedhee yeroo achi jiru gaafan biyyuma kanatti akkan dhufeen firri inni durii hin jirre hundumti isaa lafa jiru yaa'ee ol guuree na dubbisuu jalqabe. Ani immoo xinnoo showwaappii kana anis akkuma gaashman surnan jaalladha. Feesbuukii irratti baheen bakka viidiyoo kana waraabeen targisiisuu jalqabe uummatatti. Namootuma gurguddaa ani hin eegnetu inni kaan birrii miliyoona 2 nu ergimee dhimmaaf barbaanna jedha. Inni kaan immoo I don't know egaasa kana mi'a taa'u. Bakka biyya kana ko wanti hundumtuu salphaa miti. It is not easy. Wanni salphaan biyya Ameerikaa keessa jiru bakka. Rakkatan wallahi warri biyya alaa rakkatan. Dursa karraa nama haadhan dubbadhu. Karraa kenni namni biraan haasa'u hedduu galatoomi ba'uunatti mucaa baay'ee si kabajnu baay'ee si jaallannu namni hundumtuu ilaalcha pozitiivii siif qaba. Garuu jabaadha waan hojjettanitti jabaadha. Lafa dhaquu barbaaddutti immoo rabbi yaada muraada keessiif haa guutu. Wanni guddaan keessa ofiitti yaqiinummaa qabaachuudha. Keessi kee gaarii taanaan, keessi kee qulqulluu taanaan waan ofii keetii barbaaddu namni biraan akka argatu hin hawwita taanaan rabbiin
calculation in hojjetu akka nama. Karaa rabbii koo ganaa asirra baatee achirra baatee achirra